Biyya Ameerikatti haati daa'ima ji'a sagalii garatti baattee deessee teetii miti jaamee irraa fuudhame. Daa'imni ishiin ittan deesse ji'a 5 harma hoosiftee fi yeroo ulfaa rakkoo hedduu agartee obsitee dabarsite kan ishii akka hin taane hubatti. Barattuun manni barumsaa xiyyaa wallaalummaa xiyyaa waliin na eebbisiise jettu mana barumsaa ishii barsiisaa ture irratti himata bante. Osoo dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye akkamitti yuunivarsiitii seenuu dandeessa jaamtee gaafatamtee iyyannoowwan guutuuf teeknooloojiiwwan adda addaa fi aappii hiikaa jechootaa fayyadamuu ishee dubbatti. Dargaggoon waggaa 20f haadha biddeena isaatiin mana jireenyaa keessatti ukkaanfamee ture bilisa bahe. Amma garuu yaada naa dhufeen ibidda manatti qabsiisee hojjettoonni balaa ibiddaa akka na dhaqqaban yookaan immoo ibiddaan gubadhee lubbuun dabruu murtee jechuun murteessee jira. Sareen tokko qawwee dhukaasee abbaa isa guddisee madeesse. Poolisiin gosa shugguxii itti dhukaafame kana ibsuu baatullee taatee kana balaa tasaa jechuun ibsee jira. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya taateewwan tibbanaati. Qophii taateewwan tibbanaa irraatiin odeeffannoo fi taateewwan tibbanaa addunyaa kanarratti mudatan walitti qabnee isin dhiyaannee jirra. Qopheessitoonni qophichaa Birraa Jamaalii fi Dastuu Hamu waliin taane akka itti aanutti isin dhiyeessina hanga dhuma sagantaatiin waliin turan neferratiin tan kabajaati. Biyya Ameerikatti haati daa'ima ji'a sagalii garatti baattee deessee teetii miti jaamee irraa fuudhame. Kristina Murray dubartii ganna 38 yeroo taatu ji'a 5 dura ilma deesse. Haadha ta'uun abjuu ishee akka ta'e kan dubbattu Murray dhumarratti haadhummaa isheen abjoottee waggootaaf itti qophaa'aa turte dhugoomee fi ilma argattee turte. Abjuu kana galmaan ga'uuf jecha hanqaaquu ishii sanyii dhiiraa dhaabbata sanyii dhiiraa arjoomurraa argachuun karaa saayinsiitiin erga wal makanii booda ulfooytee haadha daa'imaa taate. Karaa IVF yookaan mala saayinsii laaboraatoorii keessatti wal hormaata gochuutiin daa'ima ulfooytee dahuun gammachuu akka ishiif kenne dubbatti. Haa ta'u malee Muraay adii ta'uu isheetii fi namichi sanyii dhiiraa isheef arjoomes adii ta'uu isaatiin wal qabatee kan isiin eegaa turte daa'ima adii ta'uus kan dhalate garuu daa'ima gurraacha. Dubbiin tun ajaa'iba itti taatus wanti guddaan haadha ta'uu akka ta'e amantee jireenya ishii osoo jiraachaa jirtu dhaabbanni miciree mana yaalaa keessatti uume dogoggorrii hin eegamne raawwatamuu fi dhiifama gaafachuuf gara mana ishii dhufa. Dhaabbatichi akka himutti yeroo carraaqqii miciree kanaa mana yaalaa keessatti uumuuf godhametti dogongorri akka raawwatame daa'imni ishiin deessee kan ishii akka hin taane sanyii dhiiraa hiriyoota gaa'ila biroo irraa kan uumame ta'uu ibse. Dhaabbatichi Muraay dhiifama gaafachuun haadhaa fi abbaan daa'ima kanaa fedhinnaadhaan daa'ima kanaa akka deebiftu yoo hin kennine ammoo dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuuf qophaa'aa akka jiran ibseef. Qorannoon jenetikii yookaan DNA daa'ima kanarratti gaggeeffame akka agarsiisutti daa'imni ishiin ittan deesse ji'a 5 harma hoosiftee fi yeroo ulfaa rakkoo hedduu agartee obsitee dabarsite kan ishii akka hin taane hubatti. Dhimmicha karaa nagaatiin furuuf yaaltee kan dadhabde Muraay ilma ishii baatii 5 haadhaa fi abbaa isaa kan dhugaatiif dabarsitee kennuuf dirqamte. Dhaabbatichi beenyaa kafaluuf hanqaaquu ishirraa daa'ima akka ulfooytuu fi deebitee haadha akka taatu hayyamuuf qophii ta'uu isaa itti hime garuu ammallee daa'ima nama biraa na deessisuu danda'an jechuun gaafii kana diddee jechuun Yuuroonis gabaasee jira. Barattuun manni barumsaa xiyyaa wallaalummaa xiyyaa waliin na eebbisiise jettu mana barumsaa ishii barsiisaa ture irratti himata bante. Lammiin Ameerikaa barattuun ganna 19 Alishaa Urtees waggaa tokko dura mana barumsaa sadarkaa lammaffaarraa qabxii guddaa galmeessisuun badhaasa dahabaatiin eebbifamte. Qabxii olaanaa galmeessuu isheetiin wal qabatee carraa iskoolaarshiippii mijaa'ee fi barumsarra turte. Haa ta'u malee barattuun Alishaan barreessuu, dubbisuu fi ogummaawwan kanaan wal qabatanirraa hiriyoota ishii dachaa hedduun duubatti haftee akka jirtu hubatti. Barattuun tun hiriyoota isii kutaa waliin barataniin wal qixa deemuu hin dandeenye jettee barnoota addaan kutuuf akka dirqamte Oodiitii Seentiraal gabaasee jira. Akka Oodiitii Seentiraal gabaasetti ani wallaaltuu tahee osoo hin jiru qabxii olaanaa fidde jechuun manni barumsaa xiyyaa na eebbisiisuu isaatiif na gaafatamuu qabaa jechuun gara mana murtii akka qajeelte gabaase. Beekumsi barattuun tun ammatti qabdu kan barattuu kutaa tokkoffaa wajjin wal qixa kan ja'ame yeroo ta'u
irsaasa qabattee jechoota muraasa qofa barreessuu fi dubbisuu akka dandeessu himame. Osoo dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye akkamitti yuunivarsiitii seenuu dandeessa jaamtee gaafatamtee iyyannoowwan guutuuf teeknooloojiiwwan adda addaa fi aappii hiikaa jechootaa fayyadamuu ishee dubbatti. Kana caalaa dandamachuu akka hin dandeenye fi dhukkuba sammuu ishee mudateef wallaansa erga argattee booda gara barnoota isheetti deebi'uu akka dandeessu ibsitee jirti. Aangawoonni fi barsiiftonni mana barumsichaa taateen irratti raawwatame kanaaf adabamuu qaba kan jettu barattuun tun barattoonni biroo miidhaa wal fakkaataan akka hin mudanneefin himannaa kana banes jettee jirti. Dargaggoon waggaa 20f haadha biddeena isaatiin mana jireenyaa keessatti ukkaanfamee ture bilisa bahe. Waggoota 12f haadha biddeenaa isaatiin ukkaanfamee kan ture dargaggoon lammii Ameerikaa kun kutaa ciisichaa isatti ibidda qabsiisee ogeeyyiin ibidda dhaamsan ibidda to'achuuf dhufaniin baraaramee bilisa bahee jira. Poolisii fi hojjettoonni balaa ibidda kana hordofanii gara bakka sanitti yeroo fiiganii dhaqan seenaa garaa nama nyaatu dargaggeessa kanaa dhagahan. Dubartiin gocha kana raawwatte jedhamtu tun dubartii ganna 56ti. Poolisiin gara jabummaa fi yakka ukkaamsuutiin himatee qorachaa jira. Dargaggoon waggoota 12f kutaa takka keessatti hidharra ture kun akka jeetti umrii isaa waggaa 11 irraa eegalee haadha biddeenaa isaatiin hayyama isaa malee ukkaanfamee akka ture dubbata. Haati biddeenaa tun maaliif gocha kana akka raawwatte beekamuu baatus waggoota kana hunda keessatti guyyaa tokkollee hospitaala dhaqee akka hin beekne ollaa fi maatii isaatiis lubbuun jiraachuu isaatillee akka hin beekne poolisitti himee jira. Umrii xiyyaa waggaa 11 irraa jalqabee karaan itti as keessaa bahuu barbaadeetiin ture. Garuu haalli tokkollee naaf mijaa'uu dide. Amma garuu yaada naa dhufeen ibidda manatti qabsiisee hojjettoonni balaa ibiddaa akka na dhaqqaban yookaan immoo ibiddaan gubadhee lubbuun dabruu murtee jedhuun murteessee jira. Qorannoo jalqaba poolisiin gaggeesseen dargaggoon kun yeroo dheeraaf beela reebichaa fi miidhaalee hanga hin qabne biroo irra gahuu isaa mirkaneesse. Dubartiin tun gara ishiitiin himannaa ishirratti baname yeroo dhageessutti akka rifattee fi himannaan kun dhugaa irraa kan fagaate ta'uu karaa abukaattota ishiitiin deebii kennitee jirti. Sareen tokko qawwee dhukaasee abbaa isa guddisee madeesse. Poolisiin akka je'etti sareen kun sireerraa utaalee osoo bu'aa jiru shugguxii nyaachifamee jirurra dhaabbachuun akka dhukka'u godhe. Rasaasni saree kanaan dhukaafame kunis abbaa isa guddisee madeessuu ibsa baaseen beeksisee jira. Yeroo qawween sun dhukaafamutti abbaan saree kun haadha manaa isaa waliin ciisaa akka turee fi sarbaa miila bitaa isarraa miidhaan gahee hospitaalatti yaalamaa akka ture poolisiin beeksisee jira. Poolisiin gosa shugguxii itti dhukaafame kana ibsuu baatullee taatee kana balaa tasaa jechuun ibsee jira. Biyya Ameerikaatti miidhaan meeshaa waraanaatiin raawwatamu baay'inaan kan mul'atu ta'ullee bineensotaa fi beelladoonni namoota irratti haleellaa raawwachuun garuu waan baratamee miti. Waggaa 2 dura Ameerikaa Kaansaas keessatti namni ganna 31 sareen isaa akka tasaa qawwee adamuuf nyaachifameerra dhaabbatee itti dhukaafameen lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Bara 2018 keessas manguddoon lammii Ameerikaa waggaa 51 qawwee saree isaatiin dhukaafameen miila isarra dhawamuunis ni dubbatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya taateewwan tibbanaa irraaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya biraatti hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.